Dhaabbileen misoomaa mootummaa bu'a qabeessa ta'anii fayyadamummaa uummataa akka mirkaneessaniif irratti hojjetamaa jira jedhan pirezidaantiitti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Obbo Awwaluun dhaabbata Ikaafkoo konkolaataa suphuu fi farniicharii oomishuu daawwatanii roobee birraa dabalata qabdi. Pirezidaantii Taanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii dhaabbata Ikaafkoo konkolaataa suphuu fi farniichara oomishuu daawwataniiru. Dhaabbanni kun erga mootummaa naannoo Oromiyaatiin buluu eegalee waggoota 20 kan lakkoofsisee ta'us ibsameera. Haa ta'uutii bu'aa qabeessummaan isaa hagas mara kan turres ni himama. Waggoota muraasaan asitti hojii riifoormii gaggeeffameen yeroo ammaa kana hojii suphaa konkolaataa fi oomisha farniicharaa irratti hojjechaa kan jiru ta'us dubbatameera. Dhaabbanni kun caalaatti bu'aa qabeessa akka ta'uuf karaa ammayyaa ta'een teekinooloojii garaagaraa fayyadamuun hojiiwwan garaagaraa hojjechuuf kan karoorfate ta'uu hojii gaggeessaan dhaabbata Ikaafkoo obbo Taarikuu Abarraa ni himu. Kanaan dura dhaabbati kun dhaabbata qaama biraatiin dhaabbatee dhaalamedha. Edda dhaalame booddee hojii awutoomotiivii fi hojiiwwan yuunitii 5 hojjeta ture. Hojiiwwan sana yeroo ammaatti waa hunda wal faana qabanii deemuu waan danda'amneef gara hojii lamaatti xiyyeeffanne. Hojii tokkoffaa hojii gaaraajii yookaan suphaa konkolaataa hanga oomishuutii fi hanga biyya alaatii fichisiisuutti kan hojjetudha karoorri inni qabu. Kanarraa kaanee yeroo ammaatti hojii leeyaawutii isaa fixnee qorannoo qoratame hojiirra oolchuudhaaf deemsa jalqabnee jirra jechuudha. Mootummaan imala badhaadhinaa milkeessuuf bakka xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jiru keessaa tokko dhaabbilee misoomaa ta'uu pirezidaantii Taanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii ni himu. Dhaabbileen misoomaa naannoo Oromiyaa keessa jiran 39 ta'uu kan eeran obbo Awwaluun dinagdee guddisuu keessatti gahee olaanaa waan qabaniif dorgomaa fi bu'aa qabeessa akka ta'aniif xiyyeeffannaan hojjetamaa kan jiru ta'us ni eeru. Hojii lamarratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Inni tokkoffaan waa'ee suphaa fi tajaajila konkolaataa ji'atti yoo xiqqaate konkolaataan 200-300 as galee tajaajila suphaa garaagaraa argatee bahaa jira. Konkolaataa baay'eetu jira Oromiyaa keessa kan mootummaa qoftinu konkolaattonni kunniin ji'aan baasii baay'ee baasu. Haa ta'uti garuu jiddugala kanatti baay'ee karaa baasii xiqqaan tajaajila baay'ee qulqullina qabu mootummaan akka asirraa argatu gochuu kan mootummaa qofaa miti kan dhuunfaallee asitti dhufanii akka tajaajila argachuu danda'an hojiin guddaan hojjetamaa jira. Haa ta'uti garuu gama kanaan yeroo ammaa kana riifoormii gaggeessan keessaa humna namaa irratti hojii baay'ee hojjetanii jiru. Teekinooloojii isaan barbaachisu yeroo ammaa kanatti konkolaataa kana deebisanii suphanii tajaajilaaf oolchuu tajaajila sarvisii konkolaataa guutuu kennuu waan isaan dandeessisu bu'uuraalee misoomaa isaan barbaachisu diriirfatanii jiru. Dhaabbanni kun tajaajila suphaa konkolaataa gosa hundaa kan kennu ta'uu fi mootummaanis deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu obbo Awwaluun himaniiru. Dhaabbanni Ikaafkoo kun wanni adda isa godhu konkolaataa gosa hedduu asitti simatee suphee fayyisee yookaan sarvisiis kennee kan kennaa jiru ta'uu isaa. Konkolaattonni mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo irraa kaasee hanga aanaa gagandaatti jiru gosa baay'eedha. Tiyootaan jira, Nissaan jira, kan biroo baay'ee jira, gosa baay'ee jira. Konkolaattonni kunniin tajaajila barbaadu. Tajaajila san immoo gatii baay'ee salphaa ta'ee fi qaama irraa argachuu qaban wayii jiraatu turre jiraata. Dhaabbileen tokko jiranii biyya kana keessa garuu gatiin isaanii baay'ee guddaadha. Achi dhaqanii gatii baay'ee itti kaffalan asitti baay'ee gatii salphaa yeroo gabaabaa keessatti asitti tajaajila argatan waan ta'eef tokko tajaajila argachuuf lammaffaa qaqqabamaa gochuuf sadaffaa immoo tajaajilli kennamu qulqullina akka qabaatu. Dhaabbanni kun hojii farniicharaatiinis muuxannoo guddaa kan horate ta'uu obbo Awwaluun dubbataniiru. Hojjettoonni dhaabbatichaas dhaabbatichi humna isaa yoo cimsate muuxannoo qabaniin hojii hedduu hojjechuu akka danda'an ni eeru. Jalqaba hanga uumaa konkolaattonni dhufan riisepshinii irraa hanga kastamar diliiveriitti koomitimentii fudhannee hojjechaa jirra. Kanatti iyyuu moodela adda addaa akka suphaa jirru asumaan ibsuu barbaada. Haala kwaalitii qabuun kastamarii keenya gammachiisne hamma ammaatti hojjennee gaggeessaa jirra. Dabalataan wantoonni hojii saffisaan akka saffisiisnee kastamariin nutti gammadee hojii gaarii hojjennee fi gaggeessuudhaaf kan nu gargaaran teekinooloojii hojii deemuudha. Wanta akka liiftii waan nu barbaachisuuf hamma ammaatti liiftiin qabnu gahaa miti hojii hojjechaa jirru hojii wal qabsiifnee gaafa ilaallu. Itti fufnaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu tibba kana irra deddeebiidhaan kirkirri lafaa hedduminaan mudachaati kan jiru. Riippoortarri keenya Muktaar Haajii immoo dhimma kirkira lafaatiin wal qabatu iddoo irra jirurraa toora bilbilaa irratti nuuf galeetiin jira. Heloo Muktaar akkam oolte? Haloo nagaa oolte Mangistu. Nagaadha akkam oolman? Jirra gara kanatti himuun jira. Tole mee dhimma kirkira lafaati odeeffachuudhaaf toora bilbilaa irratti kan si affeeranne egaa kirkirri lafaa mudachaatiin ture beekamaadha. Amma immoo sadarkaa maalirra jira kan jedhu jalqaba eessatti akka argamtu irraa nu eegalitii dhaggeeffattoota keenya biraan odeeffannoo nuun ga'e. Galatoomi Mangistoon yeroo ammaa naannoo Affaar magaalaa Awaashitti argama. Egaa kirkirri lafaa kun naannoo Affaar godina Gabbirasuu keessatti aanaalee lama keessatti bal'inaan kan inni mudate aanaa Awaash Fantaallee fi aanaa Dullachaa kan jedhamu keessatti kan inni mudate jechuudha. Keessattuu aanaa Dullachaa keessatti naannoo warshaan sukkaara akkasam itti argamutti balaan kun kan uumame jechuudha. Balaan uumamaa kun egaa naannoon sun keessattuu magaalaa Qabbannaa jedhamtuu fi ganda Sagaantoo jedhamu keessa hawaasni jiran bakka sanii kaafamuu danda'ee jira. Rakkoon kun bal'inaan achitti waan uumameef qabeenyi keessattuu manni ijaarsi garaagaraa
waajjiraalee mootummaa manneen barnootaa fi kan kana fakkaatan kirkira lafaa kanaan manca'uu danda'ee jira. Tajaajilaan ala ta'anii jiran jechuudha. Kaleessa achitti argamneetiin daawwannee jirra. Namoonni 54,000 ol ta'anis achirraa buqqa'aniitiin yeroo ammaa kana buufata yeroodhaaf isaaniif qophaa'e kan isaan qubatanii jirani. Namoonni kunis egaa yeroo ammaa kana tajaajilli garaagaraa isaaniif taasifamaa jira. Deeggarsi mootummaa fi miti mootummaatis kallattii garaagaraatiin uummata kana bira gahaa jiraachuusaa har'aas kaleessa dheengaddas daawwachaa turre. Keessattuu yeroo ammaa kana tajaajiloonni kennaman keessaa tajaajilli yaala fayyaa, tajaajilli bishaanii akkasumas immoo tajaajilli mana barumsaallee ijoolleen akka addaan kunneef manni barumsaa yeroodhaa achitti uumameetiin ijoolleen barachaa jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana aanawwan kanneen keessatti manneen barnootaa 36 ol akka barbadaa'anidha kan himanii. Keessattuu manneen kanarraa barattoonni hedduun isaanii barnoota dhaabanii akka barnoota irraa hin hafneef bakka amma yeroodhaaf namoonni qubatan kanatti mana barumsaa socho'aa ijaaruudhaan dhaabbileen deeggarsa garaagaraa taasisaniin manneen barnootaa akka jalqaban taasifamee ijoolleen barachaa jiru. Akkasumas immoo deeggarsi nyaata garaagaraa uffata garaagaraatis hawaasa kanaaf taasifamaa jira. Keessattuu karaa yaala fayyaa kanaan yaalli kun maanguddoota daa'immanii fi akkasumas namoonni ga'eessatis akkasitti adda baasaniitiin haalli isaan itti namoota kanneenif yaala dhiyeessaa jiran nutis daawwannee jirra. Egaa akka waliigalatti namoonni achirraa buqqa'an baay'ee ta'uudhaan bakka garaagaraatti gara buufata 4-5tti kan isaan yeroo ammaa kana qubsiisaniitiin hawaasa kana tajaajilaa jiran jechuudha. Egaa kirkirri lafaa naannoo sanitti balaa hamaa qaqqabsiise. Kirkirri kun immoo yeroo inni itti uumamuu fi yeroo deebi'eetiin dhufu hin beekamu. Sababa kanaaf jecha naannoo sanarraa guutuutti hawaasni akka ka'u taasifamee jira. Namnis garas deemuu hin danda'u, konkolaataanis wanti garaagaraatis garas deemuu hin danda'u jechuudha. Garuu iyyuu nuti rakkoo achi jiru san daawwachuudhaaf kaleessa deebinee amma immoo namoonni garas akka hin deemnee fi qe'ee fi qabeenyarra namni immoo yaada garaagaraa qaba waan ta'eef akka ittiin dhagamne hawaasa kana deeggarsi taasifamaa jiru gaariidha. Hawaasni dubbisnes egaa deeggarsi isaaniif taasifamaa jiru fooyyee ta'uu fi hanga ammatti rakkoon homaatu akka isaan hin mudatinidha kan isaan dubbatan jechuudha. Gara fuuldurattis agaa isaan lafa qabatanii bakka jiran sanitti jireenya fooyya'aa jalqabanitti deeggarsi garaagaraa akka isaan irraa hin cinnedha kan isaan gaafatanii. Mootummaa fi dhaabbileen miti mootummaasis deeggarsa kana jabeessaniitiin itti fufaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa egaa akka waliigalatti kirkirri lafaa kun yeroo uumamu haalli isaa xiqqoo hin ulfaata. Sochiin lafaa kun bakka jalqabe irraa ka'usanitti sagaleen isaa baay'ee ulfaataadha. Fooliin isaa baay'ee ulfaataadha. Jiraachuudhaaf baay'ee nama kan sodaachisu akka ta'edha jiraattonni achirraa kaanii kan nutti himan jechuudha. Ganama halkan sa'aatiin hin dhufuun beekamu. Egaa har'aayyuu amma gara bariisarratti kirkirri kun hin ture. Bakka amma nuti jiru kanattis hin dhagama jechuudha. Lafti yoo socho'u akka waliigalatti egaa kanarraa namoota baraaruudhaaf tattaaffiin kallattii garaagaraatiin taasifamaa jiru kan nama gammachiisuu fi waan gaariidha. Haga ammatti kataajamni kana fakkaata Mangistuu. Tole ulfaadhu nagaa ta'ii halkan gaarii siif hawweera Muktaar. Isiniifis halkan gaarii haa ta'u. Gara oduutti aanutti darba. Carraa hojii biyya alaa isiniif mijeessina jechuun dhaabbatni AIM Ultra Educational Consultancy jedhamu burjaajii nurratti raawwateera jechuun dargaggootni OBN'tti komii isaanii himan. Dhaabbileen seeran alaa namoota biyya alaatti ni ergina jechuun gowwoomsaa jiran qaamolee dhimma ilaalu waliin qindoomuun tarkaanfiin akka fudhatamuuf ni tumsinaa jedhe Ministeerri Hojii fi Ogummaa. Biiroo Daldalaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee gama isaatiin dhaabbata AIM Ultra Educational Consultancy jedhamu hojmaata hordofuu dhabuu isaan tarkaanfii fudhachuu ibse. Qalbeessa Takkaalany immoo waan qindeeffate qaba. 56 na kafalchisanii ji'a takka booda acceptancein si dhufee jiraati qarii kafalii jedhanii 30 takkaa fi 230 na kafalchisu. Birrii 400 fi 1,000 kan nyaatan. Walii galteen keenya 87 biyya Roomaaniyaa deemteetu kireeditiidhaan inni hojjetatta. Waggoota 3 keessatti immoo hojjechaa doolaaraan. Baankii dadhabaadha jaarsadha. Qoteessa ofiisaa nyaaturraa baasee gurguree na deemsisuuf fedhe jechuudha. Baay'ee dubbachuu hin danda'u. Dargaggoonni kunneen dhaabbanni AIM Ultra Educational Consultancy jedhamu biyya alaatti isinin erga jedhee maallaqa erga fudhateen booda nu goyyomseerra jechuun komii qaban OBN itti himatanii turan. Komii isaanii kana qilleensarra oolchinee yaada qaamolee dhimmi ilaallatu dhiyeessuuf waadaa gallee turre. Akkuma waadaa galleen qaamolee dhimmi ilaallatus dubbisneerra. Dhaabbanni AIM Ultra Educational Consultancy hojii gorsaa dhimma barnootaa irratti heeyyama biiroo daldala magaalaa Finfinnee irraa qaba. Dabalataanis hojii heeyyama irratti hin qabne namoota biyya alaatti erguun carraa hojii akka argatan nan godha jechuun maallaqa fudhatee nu goyyomsiirra jechuun komii miidhamtoonni dhiyeessani. Bu'uuruma komii kanaatiin hoggantuun biiroo daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Habiibaa Siraaj dhaabbanni AIM Ultra jedhamu hojii heeyyama irratti fudhatee
fudhateen ala lammiilee biyya alaatti ni erga komiin jedhu miidhamtoota irraa iyyanni isaan bira ga'uu himanii hordoffii godhaniin tarkaanfii jalqabaa fudhachuu dubbatu. Komiin nu bira dhufee eeyyama daldalaa fudhateen ala hojii biraa hojjechaa jira. Nama biyya alaatti erguudhaa fi maallaqa nurra sassaabee jira jedhanii gareen tokko yeroo nama furii kan ta'an dhufanii turan biiroo. Sana booda waliigaltee jarri dhaabbata kana wajjin qabanii fi nagahee maallaqatti kaffalan fidaaneen sana fuulii gafalallu mata duree eeyyamatti fudhate sanaan nagahee isaa kan inni kaffalchiise. Waliigalteen isaaniis gorsa barnootaa argachuu kan jedhu. Sana booda dhaabbata kana hordofuu jalqabne jechuudha. Hordofuu gaafa jalqabnu teessoo isaa jijjiirradheeraa kan jedhu ulaa isaarratti maxxansamee argine. Sanarraa kaanee nu akka biiroo keenyaatti maalidha kan gochuun nurra jiraatu yeroodhaaf dhimma kun amma qulqullaa'utti hin samsine dhaabbaticha samsuudhaan jalqaba. Waa malee manni naaru akkuma jedhamu komii isaan irraa ka'uun akka qulqullaa'uuf qaamolee nageenyaa waliin qindoomuun hordofii gochaa jirras jedhan Aadde Abibaan. Dhimma kana yeroo gabaabaa keessatti koree hundeessinee komiin dhiyaatu kun riilii dhugaadhaa kan jedhu qulqulleessinee tarkaanfii fudhanne inni jirus. Gama biraatiin artistoonni fi namoonni bebbeekamoon dhaabbanni Eem Altiraan biyya alaatti nama erga jechuun dhaadessaa turaniiru. Dhimma kanarratti abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatti hojii raawwachiisaa damee hordoffii fi beeksisaa fi miidiyaa obbo Dheeressaa Tarrafaa namoonni hojii dhaadessa dhaabbataa Eem Altiraa irratti hirmaatan abbaa taayitichaarraa eeyyama kan hin qabne ta'uu hojjettoota isaanitti bilbiluun mirkaneeffatanis dhaabbata kam waliin hojjetaa akka turan ni qorannaa jedhan obbo Dheeressaan. Dhaabbileen kun eeyyama asiitti hin qabumoo hin qaban kan jedhu cheegoona asiin qaban taanaan immoo qaama dhimmi ilaalu wajjin hojjannaa jechuudha. To'annoo beeksisaa irratti rakkoo kan ta'u beeksisoota karaa sooshaal miidiyaa tamsaan akka ta'ee fi sanis ta'u hamma teessoo fi eenyummaan nama beeksisuu beekamutti itti gaafatamummaa jalaa ba'uu hin danda'an jedhan. Qaamolee dhimmi ilaalu hundarraa eeyyama qofa qabaachuu qofatu hin ta'in kana raawwachuuf kan isa dandeessisu jechuudha. Sartifikeetiin sun qofti homaa miti baay'isoo. Sartifikeetii konsaltensii qabaachuun sun qoftatu hin ta'in qaamolee dhimmi ilaalurraa namoota barnootaaf biyya alaatti geessuu akka danda'u eeyyama qabaachuuf dhiisuu isaadha maqaan miidiyaaleen cheegodhanii dabarsuun irra jiru kun hin taane taanaan dogoggoradha jechuudha. Beeksifni tokko miidiyaa idileen tamsa'ee yeroo turtii ji'a 6 keessatti komiin dhiyaata yoo ta'e tarkaanfiin ni fudhatama. Miidiyaa hawaasaa irratti turtii ji'a 3 keessatti itti gaafachiisas jedhan obbo Dheeressaan. Ministeerri hojii fi ogummaa hojii dhaabbanni Eem Altiraan dargaggootaaf carraa hojii biyya alaa nan uumaan burjaajii raawwate hagam quba qabaa jennee ministeerichatti ministeer deetaa dhimma hojii fi hojjechiisaa obbo Daani'el Tarreessaa gaafanne. Manni hojii isaanii ejensiiwwan beekamtii qaban 1,400 waliin hojjetaa jiraachuu himanii dhaabbanni Eem Altiraan garuu beekamtii nu biraa hin qabu jedhan. Hojjetaa tokko gara biyya biraatti akka deemanii hojjetan yookiin immoo ala erguudhaaf kaampaniis haa ta'u ejensiis haa ta'u eeyyama daldalaa qofti gahaa miti. Eeyyama ittiin nama erguu danda'an yookiin immoo mirgi isaanii kabajamee nageenyi isaanii eegamee biyyatti deemuu danda'an eeyyama kan kennuuf ministeera kana. Eeyyama osoo hin baafatiin eeyyama mootummaa malee namoonni biyya kanas hin ergina iddoo kanas hin ergina jedhanii yeroo baay'ee beeksisa garaagaraa beeksisanii hawaasa dogoggorsaa jiran seera ala isaati guutummaan guutuutti seera ala. Jiru garuu qorattanii tobira geessanii. Inni kun yeroo baay'ee yeroo odeeffannoo dabalataa yookiin immoo darbaa yookiin immoo miidiyaa irratti gaafa dhageenyu qaama ilaallatutti illee yeroo information kennamu ni jira yeroo tarkaanfiin fudhatamu ni jira qindoominaan wantoota hojjetaman. Dhimma dhaabbata Eem Altiraa qaama dhimmi ilaallatu waliin qindoomuun ragaa qabatamaa irratti hundaa'uun qorachuun seeraan akka gaafataman ni hojjennas jedhan obbo Daani'el. Lammiileen dhimma kanaatiin akka hin gowwoomfamne dhimmoota garaagaraa akkasiitiin yookiin immoo warra seeraan ala ta'an kan hojii wal qabachuudhaan akka hin dogoggorre akka hin gowwoomfamne gochuun dirqama ta'a. Kanarrattis illee miidiyaan illee gahee guddaa taphachuu ni qaba. Waajjirri kun illee akkasumas immoo qindoominni qaamota nageenya wajjiniin ministeera haqaa wajjiniin waliin ta'uudhaan wantoota hojjetaman wantoota jalqabaman jiru. Sana cimsanii itti fufuudhaan lammiileen wantoota akkasii irratti akka hin dogoggorre gochuun dirqama ta'a jechaadha. Qindoominaan erga hojjetama ta'eeti maal haa eegnu kanaan booda? Tokkoffaa qindoominaan gaafa hojjetamu wantoota seera ala ta'an ejensii jedhanii of waamanii seera ala namoota erguu irratti warri bobba'anii jiran karaa seera qabeessaa karaa qindoominaatiin hojjetamuudhaan gara seeraatti akka dhufan gochuu tarkaanfii irratti fudhachuun dirqama ni ta'a jechaadha. Kanaa booda nullee cimsinee kan hojjennu kanadha. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni
namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.